السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كوجمتو دكتور تكيا كم جرت فيا ما جرت نبتكيس إنه بكنا كان فتني كانت شاينا لكيا أنا شو بكنا كان فتني سنين جنا وروني ما تنوتاتني هنقطعت شيرين في لايكي كومنتين أنا جريستان نبتكيس إنه نافكنتو معرفة سنجلتي فنا ورماتي ينتاني ماتنا تاسنجنا مكان بسلامة تاچو يا غاري لجوج عندنا تشو سلام ناتشو ሁላችሁም ገባ ገባ በሉ እስቲ ዛሬ እንጫወታለን አከሲ ከወያንተ ተርተርቶ ተከያ akkuma kanaan dura daddabarsine waan takka raasana adammo wallahi mudannoo adda takkanna mudate yaani injira mitira gize takka jireenyi kun bu'aa bahii guddaa qaba mana keessatti itti dalannu kana keessatti hoggaa hedduu waan bira turree fi akka maatii kiyyaa akka abbaa kiyyaatti ijoolleellee akkuma obboleeyyaatti ilaala hedduu takkaanii hin jaaladha wallahi jarrillee namni bira dalagu kun nama gaariidha. Har'a maal ta'e isinitti fakkaate jara bira dalagu kanatu qoyaa shittoo dibadha kaarii maafi kana urgaa'ee haasinna laaltaniif haasinna jaallattaniif jedhee shittoo dibadhu malee viidiyoo isinii hin maru isin ammoo sabiskiraayibii gootanii sheerii nama hin gootanii nama hin laaltanii jechuudha. Innaa kabajamtoota hordoftoota kiyya kana daawwataa jirta aanno shooyidha. Amma gara mudannoo kiyyaattiin taraa wallahi guyyaa hadhaa baay'ee takka guyyuma hadhaati jechuudha. Guyyaa hadhaa baay'ee takkaan itti baay'ee waan inni takkatu mana warra jaraan bira dalagu kan akka mudate inni sunillee maali yoo jettanii gadaa nyaatanii hadha jechuudha. Gara asrii booda gadaa nyaatanii anis waan isan dalaginaan jedhan dalagee nyaachisee gara wallahi baay'ee takkaan rifadhe haa ta'u garuu isaallee nyaatanii anillee waan dalagee gara satuwaa gurfaatiyyaatti ol galee booda sa'a kamsaa nus kida sa'aatii akka Itoophiyaatti sa'aatii 5 fi akkas galgala jechuudha. La sa'a 10 takka jechuudha galgala keessa akkasitti ammoo sa'a kamsaa nus akkasiin na fakkaate. Annaa bas wallahi nawaamte ijoolleeni naannoo walanii gadi bu'inaan jedhee jawwaalatti yaalachuu ijoolleen afitti banee chaarjiillee qabu gorfachuuf amma deebi'an jee biraa deeme yoo gadi bu'ume jawwaalii keessatti wajjira mana jira finni gadi alas deebitee isiin na biraa achi tarteen talattii suni waan wayii isinaan jettee adaa waan sana uwwisutti hin jira booda ammoo jawwaala kana maaliif akkasiisutti hin gaafanne maalitti gootu sila jawwaala kiyyaadha maaliif na gaafattee hin jedhe ani tizin jenne booda ammoo achi deddeeman ijoolleen akka birbir jetti wallahi la'aziim achi birbir jedha maal taatan hin jedheen booda irraa ammoo ani qalbifanne yoo gisee isin jawwaala kiyya takkaan hin gaafattu jawwaala kiyya maaliif na gaafattee hin qalbifanne awwaanuma waastaap irraa waana ergitee akkuma duraanii kanarraa laalii kana naa dalaginaan jechuu hedduu natti fakkaatee funyaa itti guuraati jawwaalii fooqa jira finnan jedhanii bira ta'e. Waasa bakka deebi'anii haadha isaaniitiif abbaa isaaniittu haadhatu ilkaan dhukkubaa mustashfaa deemaarti. Mustashfaa gara xariiqaa jiddaa kana jamuumi. Ijoolleen gara jiddaa riyaadii fi makkaa keessa jirtan jamuum jechuu hin beektanii xariiqa jiddaa kana jechuudha. Jamuumiin deemaarti ilkaan turkoo ilkaan jijjiirachuu barbaaddeeti na fakkaate. Waasa
makiinaa isaaniitii fi makiinaa jaarsaan bira dalaguu kanaa fi makiinaa biraatti walitti bu'ee jechuudha. Ijoollee yoo itti dawwalan warri hin kaasu abbaa faati bilbilli hin ka'u cufaadha bilbilli jara lachuutu karaa tariiqa kaa'ennu waanatti gara jamuumi kanatti shabakaan hin jiru warri beektan badaa shabakaan hin jiru. Angalgaltii ijoolleen gizee dhufanii jarasa tumassan ijoollee haabantuu jedhee jalaa banuu dide yeroo duraa tokko namni eenyu akka itti hime hin barre garuu yeroo baay'ee deddeebanii eenyu an taa'eetum ijoolleedha taap godha ijoollee irra deddeemee jechuudha. Haabanan isaanuu ka'ee jiraniin jedhee jarasa kana hin banne wallaahi adaa isaanii waa akkanatti himuu dhufanii wallahi garuu haati makiinaan lamaa walitti bu'ee makiinaan namitti bira dalagu kanaa fi makiinaan biraa walitti bu'ee jechuudha. Shuftii nagahumaan nyaatanii nagahumaan dhuganii shaayii danfisee fi waa hunda godhee fi isiinillee salaattee isaanillee salaatanii ka'ee biraa gara gorfaatiyyaa deemee booda laali wallaahi duuti sabuma kana ammuma nyaatanii ammuma dhuganii hamaa isaanii dhagahuun hangam gayaa nama rifachiisa wallaahi ani hin boo'e ijoollee wajjin jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama. Ala kulli haali rabbiin nu haatissu jireenya addunyaa hanguma kana hanguma ammalaa nyaatanii dhuganii hanga sekendii tanaatti wal biraa bahanii wanni hin taane nama mudatu kana wallaahi addunyaan tun gabaabduudha. An akkuma haadha xiyyaatitti ilaaluu eegalee huddi dura baay'ee bira ture garuu isaallee ilaalchi isaan naaf qabu gaariidha nama gaggaariidha jechuudha. Wallaahi garaana nyaatanii bismillah. Inna alhamdulillah garuu isinillee umaa hin taane oolanii rabbiin isaa oolche nama gaggaariidha nama wallaahi basurree wayii kararratti dhaltee jechuudha. As darajaa kanarra fidanii basurree sadii dhaltee tuma basurreen biraa jala nyaate takkatti nafte basurree sassatuu kana ol galchanii wallaahi hin qallaban. Rabbiin isaa miskiinaaf homaa yaani bineensa afaan hin beekne akkasi kunuunsan kun hamtuutti dhufte isa irraa hambisee jechuudha. Shufti yoo addunyaa kanarra yoo jiraanne yoo waan gaarii dalaganne wallaahi gaariin dalagannu kun boru gaafa rakkanne addunyaatti isaa keessatti illee nu oolcha jechuudha. Jazamoowii qabanii filan makiinaan walitti bu'ee isaa homaa taane wallaahi nagaa qaamni isaanii nagaa waan jiranuuf seene ijoolleen gizee akkasitti bootu waliin rakkadhee achitti wallaahi ijoolleen baay'ee garaana nyaatanii nama jechuun yoo bira dalagde hoggaa ganaa muluu yoo bira dalagde akka ummaa ta'etti ilaalta haasi dadhabsiisanii hamaa siin jedhanii malee kana nutu jaalatee itti dhufe garuu haa ta'u hamaa waliin jaalatanii inna alhamdulillah wallaahi an baay'ee tokko rifadhe booda wallaahi baay'ee natti dhagahame anis deebi'ee dawalee fi madaamiitii akkamii fayyaa jirta oolteen jedheeni homaa hin taane naan jette alhamdulillah agarteellee akkuma ummaatii yaadettiin itti maramee salaamata jedheeni baga rabbiisi oolche rabbiin atiin naafis taatee miskiina bineensa kararraa fuutee mana keetitti nyaachistee kunuusti suni hadha laale hamtu kanarraa si oolche alhamdulillah wallaahi ammallee rabbiin si haa oolchu hamtu sirraa haa qabu rabbii hiree fi hamilee ijoollee isiitti si haa ga'uun jedheeni illee waan bebbeekurra baay'ee takkaan garaana nyaatte wallaahi namitti bira dalagu miskiina sa'aatii fi rafee sa'aatii fideen dalagaa garuu hadha yoo hamaa isii kana dhagahu wallaahi ijoolleen dhuma isaanii wajjin taa'ee bu'e maaliif ummaatiyya haati namaa haadha namaa hin taatu malee garuu haadha biddeenaati isii harkaa nyaadha isii waliin bulaa isii waliin oola maatiin kiyyaa na dagaate amma isaanuma waliin jireenyi kiyya isaanuma waliin kanaaf wallaahi basurreessa akkasi asi kunuunsanii takkatti haftellee booda jalaa duute haga basurree ilmaa isiin dhalte tun illee basurrattiin tun jalaa duute garuu gadi hin darbine darajaa kanarratti hin qallabanii jechuudha maaliif jaza argachuuf waan wayii argachuuf yaani namni tokko yoo waa keerii asirra guduufate addunyaatti illee argataami kanaaf
ربي مدامي تيالينا قلت إذن الله الحمد لله بقى ربي سيولت جراتي دعائي ولا في والله مالي في بدأ نما هنجالتني نما هجنا وند برتي سي دلدي إيرانياتي إيراردني وانا كنا يود أجيت وانا كنا يورجتو هدو سيرفتشيس أم باية ساولي تايب زولي ولي دورتي نما لما إرتي نما لما تقومو يورو مثلا نجحه itti dawwalanii warri shortaa jechuudha waamanii kana sun kaata kote ijoolleen tu waa hirribaa kaatee laa hirriba keessa barbar tu achi wali bootti maal taate wallaahi rifadhe qaamni kun mul'uun irra qabbanaa'ee takkaa ol fiigaa takkaa gad deebi'a wallaahi laazim yaa rabbi wallaahi subhaanallah du'aayi godhee fi yaa rabbi hamtuu siitu nan dhageessin jedhee hamama isaaniitu nan dhageessin jedhee wallaahi du'aayi godhee fi namni badaadhaan nama hin jaalatu alhamdulillah hoggaa saddeemu akkasuma kana dalagee guyyaa takka nagaa malee hamaa isaanii argeellee hin beeku alhamdulillah har'a immoo waan musiibaan akkanaa isaan mudate walla keerimaaf wanti hundinuu keerimaaf sharriin illee gaafa si mudattu keerimaaf jenneetuma garuma keeriitti nu jechuudha alhamdulillah garuu oolanii innis isiinisumaan taane alhamdulillah amallee rabbiin isaa naatissu jechuu barbaada daawwattoota kiyyaa kanuma isinitti qoodachuuf dhufee namatti dhagahama kaayuu manuma kiyya maatii kiyya jechuudha isaanillee kana fakkaata viidiyoon kiyyallee yoo gorallee naaf kolchaa isin jira buleeyyan kiyya ani gizee micattiin jawwaala kiyya nagaafattu maaltu si dakkalee waa'ee jawwaala kiyya nagaafattiin ani qalbifanne kaa mungkin WhatsApp irratti waana ergitee akkana naa dalagi jechuu itti funyaa itti guuraa bira taree beektaa nuti ijoolleedhaa chaarjira kaa'achumaatti waa banee fi biraa kutee akkana ta'uu isaa kun mudachuu isaa eenyuun jenne maaliif isii waan jawwaala maaliif akkana gaafatte amma na himte kiyya kenna waan irraa kaasuu danii mungkin kan keessirraa kaasanii keetiin dawwallaaf jedhe si gaafadhe barnaan jette أنا كسين بينك والله بودا أنا كسين بيني لكي إني دي فمن لقى فديسين اللي راح كمنا نجد الحمد لله ربيني كيسا قلت إسن الله دعوتو تكيا مدامي في بابا كيا مكينا ولا ما ولدت به يارو مكينا دي كومي دامي مكينا دي كيساني قدالا دي كاسان ترمي أميكا راسا كاساني تنبوني كراسا دفتو تبه kanaafu santu rammiidhame malee kunni humaa hin miidhamne alhamdulillah baga rabbi isaa oolchinaa jedha maaliifi maatiidha maatii kiyya isaan bira jira haadha dohamtuu isaan mudate anillee isaan mooliin gadda isaanillee gadda kunirraa qoodamaniira waan ta'eef anis hamtuu isaaniin hin jaaladhu yoo illee gaafa dadhabe hojirrattillee na dadhabsiisanii na boochisan anadha ammoo hamaa hin jaaladhuuf kanaafu wallaahi alhamdulillah jireenya addunyaa akkuma kana obboleeyyan keenya walaa jaalannu yoo mufachiisnellee akka tasaa taane namni jireenya keessa inuma wal mufachiisaa dhiifama walii haa goonu namni hin dogongora hin jiru irra hawlii haa tarru rabbii kennaa yaadannu jireenya haguma sekendii tana nyaatanii dhuganii harka kiyyaa nyaatanii dhuganii haguma sekendii kanaatitti makiina waliif bu'ee garuu nafsiyyaa isaanillee ooleera alhamdulillah amallee rabbi isaanaatissu kanaafi wallaahi jireenya addunyaa kun bilillichi taateerti obboleeyyan ufii hin dagatina uf daganneera wallaahi yuutuubiin kun marra rabbirraa nu fageesseera uf hin dagatina duuti tasa dhufti siin jechuu barbaada obboleeyyan guyyaa himatti nutti dhuftu akkuma malaa isaan nyaatanii dhuganii salaatanii uffatanii nagahaa mustashaa deemuu bahanii laawwan hin taane karaatti isaan mudate jechuudha shufti duuti kanuma si himatteen dhuftu uf qopheessinuun hin jettu yuutuubii majala fiigaa oolaar wallaahi haga yuutuubii dabalame waa hunda dhabeera astaghfirullah alazim kanaaf obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata yoo dogongora qaadhillee naaf kolchaasin jechuu barbaada hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu turtii keessa turtii nagaa naa turaasin jechuu barbaadeet wallahi waan haasa'ulleen harkaa badeesuma